godhameef karaa addaan waa guddaa galateeffataati. Qorannaa keenya guyyaa har'aa yeroo jalqabneet hin jennu boqonnaa 8 keessatti waan iddoo akka ilaalle beeka. Boqonnaa 8-7 keessatti gaafilee gaafatame yeroo inni deebisu argineet hin jenna. Boqonnaa 7 keessatti dhimma gaa'elaa wajjin wal qabatee akkasumas dhimma ciiphaa wajjin wal qabatee dhimma warroonni hin fuune maal godhuu akka qaban wajjin wal qabatee yeroo deebisu argina. Boqonnaa 8 keessatti immoo gaafii waa'ee aarsaa qalma waaqolii tolfamoof dhiyaatanii irratti yeroo deebisu waan inni qabnu waaqa tokko qofa akka ta'e waaqa biraa akka hin beekne kana irratti immoo of eeggannaadhaan waan nyaannu waan nullee namoota biraatiif illee of eeggannaa gochuu akka qabnu boqonnaa 8 keessatti ilaalleerra waaqa dhugaa akkamitti akka eenyu akka ta'e illee ilaalleerra jechuudha. Boqonnaa 9 yeroo jalqabee hin jedhu Phaawulos akkas jedhee jalqabaayyuu dhimmoo tokkochuma irratti kaa'ee hin jedha. Iddoo isaa of boofneenus ergaa inni dabarsu wajjinumaan laallee hin jenne jechuudha. Boqonnaa 9 tokkorraa an birmaduu mitiiree jedha. As keessatti waan tokko gaafii kaleessa gaafatame irrattis dhimma gaa'ela isaa wajjin wal qabate asirratti sin kaasa jechuudha. Arrasi mee isa sin laallaayyuu. An birmaduu mitiiree, an ergamaa mitiiree, an gooftaa keenya Yesuusin hin ergamneeree. Isin bu'aa hojii an gooftaadhaaf hojjedhee mitiiree jedha. Kunniin hundinuu eenyu akka inni ta'e lafa kaa'a jechuudha. Ergamaa akka ta'e boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akka fedha Waaqayyo Abbaatti gooftaa hojjetaa gooftaa Kiristoos yookaan immoo ergamaa isaa ta'e akka inni filatame tokkorra lafa kaa'a. Fakkeenyaaf maal jedha? An Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kanan waamame. Kiristoonis obboleessa wajjin jedha. Kanaaf an maalii mitiiree jedha? An ergamaa mitiiree. Isin bu'aa an tajaajilaa Waaqayyoo ta'uu kootii mitiiree. Gassiqee maal jedhaa? Ergamaa ta'uu koo warra kaan biratti hin fudhatamne yoo ta'e iyyuu isin biratti maal ta'eera jedha? Fudhatamaadha jedha. Namoota adda biratti fudhatamaa yoo ta'u dhabaates isin biratti maalidha? Fudhatamaadha. Isin kan gooftaa ta'uun keessan iyyuu ergamaa ta'uu koo mallattoodhaan hin cimsaa jedha. Look, yooma nama biratti fudhatamnis isin biratti maal ta'eera jedha Phaawulos? Fudhatameera. Isin kan Waaqayyoo ta'uun keessan an ergamaa Waaqayyoo ta'uu kootiif maalidha jedha? Mallattoodhaan cimsaa jedha. Sadeerratti kana jechuun ijarraa isaan beektu waan jedhu jira miti. Ija isaaniitiin isaan beektu. Isin ija kooti jechuudha. Bu'aa tajaajila kootiiti isin jedhee gubbaarraa yeroo dubbatu argine isin jenne jechuudha. Warra ana irratti dubbataniif deebii waan ana irratti dubbataniif falmata qabaa jedha. Na irratti faallaa yeroo dubbatan waan deebisuu qabaa. Innis eenyudha jedha? Isin bu'aa tajaajila kootiiti. An tajaajila Waaqayyoo akka ta'e isinuu bu'aa tajaajila kootiiti. Kanaaf nama na irratti dubbatuuf falmata qabaa. Waan nyaannu waan dhugnu argachuun nuuf hin ta'uure. Amma kana booda lakkoofsa 4 jalqabee wanti inni du'aasaa deemu wantoota silaa argachuuf malu garuu kan maal ta'e waan dhabe. Maaliidhaaf? Tajaajilaa isaa ta'uu isaatiif. Waan inni ofitti hir'ise garuu waan isaaf malu. Kuma noormaalii ta'e inni garuu Waaqaaf jedhee maal akka godhe? Akka dhaabe. Gasinaa egaa lakkoofsa 14 irratti adda baafnee ilaalla waan ta'eef mee inuma dubbifna. 4 irraa waan nyaannu waan dhugnu argachuun nuuf hin ta'uuree gaafiidha. Lakkoofsa 5 irratti akka ergamoota warra kaanii akka obboloota gooftaa akka Keefaas nu immoo niitii amante fuunee iddoo hundumatti wajjin adeemuun nuuf hin ta'uuree gaafiidha qofa laalaa. Akkuma obboloota kaawwanii akkuma ergamoota kaawwanii akkuma akka Keefaas nuyis niitii amante fuunee iddoo hundumatti wajjin hin deemnuure. Afurratti maal jedhee ture? Waan nyaannuuf waan dhugu argachuun nuuf hin ta'uure. Asirratti immoo akkuma obboloota kaawwanii fuudhuunis nuuf hin ta'uure. Jaarratti yookiis anumaa fi Barnaabaas duwwaatu soora keenyaaf addaan hojjechuun barbaachiseere. Nuti waan addaa gochuun anaaf Barnaabaas duwwaatu soora keenyaaf addaan hojjechuun nu barbaachiseere. Inni maal jedhaa ture? Akka ba'aa isinitti hin taaneef ofii kootiif halkan maal godhaa ture Phaawulos? Huccuudhaa. Hojjettee nuuf sooraa ture obbolootatti gargaaraa ture. Exactly. Kanaaf
ilaali waan nyaannu argachuu nuuf hin ta'u reerga jedhee ka'een booda maal jedheetiin jedhe anumaaf Barnaabaas duwwaatu soora keenyaaf addaan hojjechuu nu barbaachiseere. Torbarratti namni loltuu ta'e qacarame horii ofii isaatiin lola dhaqee beekaare isaaf kafalama jechuudha miti. Nama loltuudhaaf hin kafalama horii ofiitiif qacara lolaaf hin deemu jedha. Namni wayinii dhaabe ija wayinichaa hin nyaatuure hin nyaata. Namni horii tiksu aannan horii sanaa hin dhuguure inuma dhuga. Garuu waan isaaf malu akka dhabaaru ibsa Phaawulos hubadhaa. 8 irratti an isa seerichi jedhuun dubbadha malee yaada nama duukaa bu'ee kanan dubbadhu. Seera keessatti qotiyyoo sirbisiisaa irraa jiru afaan isaa hin hidhini. Qotiyyoo qotiisa yookaan qonnaa irra jiru yookaan sirbisiisaa irra jiru afaan isaa maal hin godhin jedha. Hin hidhini. Kan jedhu caafamee jira. Egaa Waaqayyo qotiyyoo duwwaadhaaf dhimmaaree nuufis inuma dhimma jedhaara. Gaafilee inni kaasaa rogammaa yaadadha. Karaa hundumaa waa'ee keenyaaf dubbata mitiire namni qotiisa qotu waa abdachaa akka qotu inni midhaan sirbisiisu yookaan facaasu ija isaatti hirmaachuudhaaf abdachaa akka sirbisiisu kunnuuf jedhee caafame. Nuyi wanta jireenya hafuuraatiif barbaachisu erga isiniif facaafne wanta jireenya fooniitiif barbaachisu utuu isin irraa hirmaanne nutti guddataare. Argitanii yoo wangeela lallabne waan foonni keenya barbaachisu isin irraa yoo fudhanne nutti guddataare jedha. Hubadhaa mee tajaajiltoota yeroo ammaa tajaajilan namoota yeroo ammaa nuti waaqa tajaajila jedha kana wajjin wal bira qabaa laala. Nutti guddataare tajaajillee waan foon keenyaaf ta'u maal yoo goone yoo fudhanne 12 irraa warri kaan kan akkasii isin irraa argachuun in ta'aaf erga ta'e nuuf immoo caalatti nuuf hin ta'u tureere. Nuyi garuu jedha nuyi garuu waan nuuf hin ta'a ture kanaan hin hojjenne wangeela Kiristoos danqaraa akka hin taaneef waan hundumaa ofirra keenya jedha. Ofirra keenya. Kana hundumaa waan nuuf malu kana hundumaa maal hin goone jedha. Nuun fudhanne hin goone. Sababni isaa wangeela Kiristoositti maal akka hin taaneef danqaraa akka hin taaneef. Kana hundumaa ofirra keenya. Warri mana qulqullummaa keessatti hojjetan mana qulqullummaatti nyaata isaanii akka argatan warri iddoo aarsaatti qalma dhiyeessan isa aarsaadhaaf dhiyaate sana irraa akka hirmaatan hin beektaniire. 14 irratti akkasuma immoo warri wangeela labsan waan ittiin jiraatan wangeelichuma akka argatan gooftichi abboomeera. 14 irra deebi'ee barraa'eera na biratti. 15 irraa an garuu waan anaaf hin ta'a ture amma isa 15 kana jala muraa. An garuu waan anaaf hin ta'a ture kana keessaa tokkollee dhimma hin baane jedha. Waan anaaf hin ta'a ture kanarraa tokkotti illee maal hin taane dhimma hin baane. Tajaajilee waan tajaajile naa kennaa hin jenne. Argitanii iddoo deemutti nyaata naaf kennaa hin jenne. Even akkuma hiriyoota kootii gaa'elas maal hin goonedha kan inni jedhaa hin godhannedha. 5 irratti lakkoofsa 5 irratti. Saniif gaafileen kaleessaa waan gaafatameef irratti xiyyeeffadhaa wantaan hin jedheef 5 irratti. Akka ergamoota warra kaanii akka obboloota gooftaa akka Keefaas nu immoo niitii amante fuunee iddoo hundumaa wajjin adeemuun nuuf hin ta'uu ture reeja. Hin ta'uu ree. Garuu kana hundumaa jedha 15 irratti maal jedha dhufe? An garuu waan anaaf hin ta'a ture kana keessaa tokkollee maal hin goone jedha. Dhimma hin baane. Argaarra miti? 15 irratti. Ammas wanta anaaf hin ta'a ture kana argachuudhaaf jedhee kana caafuu koo miti. Ammas kana jedhaaruuf kan argachuuf miti. Kanaa mannaa du'uu koo wayya jedha. Argitanii? Kanaa mannaa du'uu koo wayya. Wannan ittiin of jajuu danda'u kana namni bishaan itti na duraa hin naqin. Waan an godhuu danda'u waan inni naa kenne kana namni na dura maal hin godhin bishaan itti na duraa hin naqin. Waan naaf malu qotiyyoo qotaa afaan maal hin godhin jedheera hin hidhamin jedheera. Wangeela yoo tajaajile namni waan foon isaa hin barbaadu
akkuma luboonni mana qulqullummaatti yeroo tajaajilan waan isaaniif mala argataa turani anis argachuun irra ture inuma argadhuuf qajeelaadha garuu kana hunduma maal hin goone jedha sababni isaa wangeela kootti eenyus na jalaa maal itti naqin jedha bishaan itti na jalaa naqin wangeela kootti akka danqaraan taane lallaba kootti eenyuttis ba'aa ta'uun barbaadu jedha filannoo filatame keessatti duwwaa fudhadhee bilisa fudhadhee ambirmaduudha bilisa lallaba waan jedhu Phaawulos yeroo lafa kaa'u argina jechuudha. Wangeela lallabuu kootiin of jajuu hin danda'u. Kana himuun ana irraa hin barbaadama. Wangeela yoo lallabuu dhabaadhe garuu anaaf wayyoo jedha. Lakkoofsa 16. Wangeela lallabuu kootiin maal gochuun barbaadu jedha. Of jajuu hin danda'u jedha. Kana himuun ana irraa hin barbaadama. Wangeela yoo lallabuu dhabaadhe garuu anaaf maalidha jedha. Wayyoo. Obboloota koo. Tajaajila waamanii maallaqni yoo naan kennamin tajaajilu namoota jedhan meeqatu jira. Faaruudhaaf affeeramanii maallaqni naaf kafalamu gayaa miti jedhanii faaruu namoota dhaaban meeqatu jira. Awwallaa keenya keessatti Harareetti waan hin ta'e isinitti hima. Maqaa namootaan dhawaante tajaajilaadha. Paasteriidha nama guddaadha. Nu kanaan dura yoo namoota affeerru waldaama keessatti afnee fi firaashii qabna waan uffatanis qabna uffata qorraa. Achumatti afnaaf namoota gurguddaa abbaa fedhe si waamna achumatti afnaaf akka tasaalumni kun maal nuun jedhanii algaa bareedaa yoo naan qabne naaf hin mijatu dhufuun nuun jedhan. Kana booda boordii wal geenne akka dhufnee bakkaa jenne haa hafu jenne. Algaa qabnee hin beenu manumatti wajjinumaan bullaa kadhataa bulla sijjamar tajaajilaaf dhufe achuma waliin kadhataa yeroo rafuu barbaade iddoo irra bahaa qabna akkasitti qopheessina ture. Wanti wal fakkaatu bara keenyas jira. Yoo aballeen naan kennamne yoo tajaajilli kana naan godhame tajaajila maaliin ta'u hin ba'u. Wangeelaawwan iddoo baadiyyaatti hojjetan kana kun baay'ee isiniif keessummaadha. Magaalaa keessa warra hojjetan garuu tajaajilaaf akkana baay'ee aballi fudhatu. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Bilisa fayyinee Phaawulos maal jedha wangeela yoo lallabne anaaf maalidha jedha. Wayyoo. Ermiyaas immoo maal jedha yoon hin dubbadhu jedhe eessaa koo keessaa na yaada jedha. Lafee koo keessaa na nyaata jedhe akka ibiddaa. Wangeelli dhugaan lallabamu akkasitti lallabamu qaba. Anaaf wayyoo jedhe Phaawulos. Wama kallattiidhaan naaf maluyyuu maal hin goone jedha. Hin fudhanne wangeela kootti akka namni maal naqu hin barbaadu jedha. Bishaanitti akka na dura naqan hin barbaadu jedha. Fedha kootiin utuun kana godhee gatii nan argadha ture. Fedha koo malee erga ta'e garuu hojiin kun Waaqayyo biraa adaraa anatti kennamuu isaati jedha. Gaafan hojii kanatti waamame ofii kootii filadhee hojii kanatti naaf wayya jedhee maal hin taane jedha. Gara hojii kanatti dhufe miti. Eenyutu na qabe jedha. Isatu na waame. Fedha koo malee erga ta'e kana iyyaarratti yoo ta'e wangeela Yohaannis 14 boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti waan tokko 15 irratti waan tokko dubbinee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16. Yaada akka jedhu tokko dubbinee ture. Isin anan fo'anne anatu maal godhe? Isin fo'ate. Isin anan fo'anne anatu maal godhe? Isin fo'ate. Phaawulosiin daandii Damaasqoo irratti eenyutu qabe? Kiristoostu qabe miti? Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Fedhii kootiin utuu godha ta'e nan argadha ture. Fedha koo malee erga ta'e garuu hojiin kun Waaqayyo biraa adaraa natti kennamuu isaati. Egaa bu'aan koo maaliree? Bu'aan koo lallabuu kooti jedha. Bu'aan keenya maalidha obboloota koo? Wangeela lallabuu. Bu'aan keenya isaaf tajaajiluudha. Kanaaf waamamne nu. Wangeelan isa argachuun anaaf in ta'a tures utuu hin gaafatin wangeela tolaa namatti himuudha jedha. Wangeela akkamii? Wangeela tolaa. Isa na waametu anaaf maal akka ta'u isatu beeka. Namoota hundumaa biratti birmaduu ta'ee utuman jiru caalaatti namoota buufachuudhaaf hundaaf garba of godhe jedha. Namoota hundumaa buufachuudhaaf birmaduu ta'ee utuun jiru maal nuuf godhe jedha. Garba of godhe. Yihuudota biratti warra Yihuudota buufachuudhaaf akka Yihuudii ta'e. Warra seera jala jiran biratti ofii kootii seera jala yoon jiraachuu dhabaadheyyuu warra seera jala jiran sana baafachuudhaaf akka nama seera jala jiruu ta'e. Warra seericha hin qabne biratti
isaan buufachuudhaaf akka nama seericha hin qabaanne ta'e haa ta'uyyuu malee seera Kiristoos jala waan jiruuf an seera Waaqayyoo hin dhabne jira. Iddoo kamittiyyuu namoota fakkeenyaaf yeroo baay'een makiinaa keessa yeroo nama wajjin deemu haasaa namoonni haasa'anii fakkeenyaaf wajjinumaa yeroo tokko namni waa'ee polotikaa haasaa yeroo tokko waa'ee dhibee haasaa yeroo tokko haaluma jireenya haasaa miti namni. Namummaa mata duree sana haasaa fakkaattee itti sixxee olmaan haasaa booda mata duree san gara wangeelaatti jijjiiruu jechuudha. Gara wangeelaatti jijjiiruu. Mata dureen sun mata duree cubbuu hin ta'in cubbuutti seenee cubbuu haasofna jedhami jechuu koo miti. Garuu mata duree hafuuraa kan taane namni yeroo haasa'u waliin haasaati achiin booda gara wangeelaatti jijjiiruu. Phaawulos kan inni jedhaaru yeroo nama wajjin dubbadhu warra Yihudii warra seera jala wajji isaanuma fakkaadheen dhugaatti dubbadhaadha malee cubbuu hojjedhaa miti baay'ee kan inni kana dubbataru jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf naannoo warra uffata diriyaa gad geessanii uffatan naannoo sana hidhattanii uffata biraa uffatanii hodhattanii otooma isin hin dhagayin jalqaba maal godhu uffatuma keessaniin gargar isin baasu. Kanaaf uffata isaan uffatan fakkeessitee uffatuma isaan uffannee gaafa itti dhandhe garuu dhugaa dhaga'u jechuudha. Kanaaf Phaawulos kan inni jedhee isin jedhe kana jechuudha. Warra seera jala isaan buufachuudhaaf kan seera Waaqayyoo jedha hunduma jiru akka nama seera hin jirre ta'ee isaanitti dhiyaadhe. Warra amantiitti xobbee ta'an biratti warra amantiitti xobbee ta'an buufachuudhaaf akka nama xobbee ta'eera. Warra aannan dhugu biratti aannanuma maal ta'e jedha dhuge. Dubbii salphaa namoota warra dhagaan biratti dubbiidhuma salphaa dubbadha dubbiidhuma salphaa dhaga'anis jedha. Karaadhuma hundumaan namoota muraasallee oolchuudhaaf namoota muraasallee ta'e oolchuudhaaf namoota hundumaa biratti waan fakkaatu hundumaa ta'eeraa jedha. Hundumaa buufachuudhaaf. Kun dhugaa mariitti dhiyeessuu miti. Dhugaa sadarkaa isaarra gabbuusuu miti. Kun namoota san haala namoonni sun keessa jiran maal gochuudha hubachuudha. Fakkeenyaaf Kiristoos warra ejjetoota bira dhaqee maal ta'e taa'e. Nama qaraxxuu mana isaa maal ta'e lixe. Seenaa isaanii jijjiire. Foormullaa kanaadha Phaawulos kan inni jedhaa. Malee nama dhugu wajjin dhaqii dhugiitii wangeela maal godhi jechuu miti. Itti lallabe jechuu miti. Hubadhaa. Ejjuu waliin ejjiitii itti jechuu miti. Phaawulos kan inni jedhaa. Hojii wangeelaatti kennaa isaa keessaa hirmaachuudhaaf wangeelaaf jedhee kan hundumaa nan godha jedha. Kaayyoon inni kan hundumaa godheef maalidhaaf? Wangeelaaf. Wangeela jettee waamameef isa bu'aa isaa ta'e saniif. Phaawulos an bu'aan koo maalidha jedhaa wangeela lallabuudha jedha. Warri wal dorgoman hundinuu yeroo fiigan iyyuu kan dura darbe kennaa argatu garuu tokkicha akka ta'e hin beektaniiree. Isin akkasuma kana kennaa sana akka argataniif maal godhaa jedha. Fiigaa jedha. Kennaa sana akka argataniif hundumti keessan iyyuu fiigaa. Namni dorgeedhaaf qophaa'u waan eeggachuu isa barbaachisu hundumaarraa ofiin eeggata jedha. Warri wal dorgommee gonfoo baalaa isa hojjetame isa coollagee badu argachuudhaaf kana godhu nuyi garuu isa hin banne argachuudhaaf hin dhamaanaa jedha obboloota ko. Waan tokkotu na ajaa'iba asirratti. Namni dorgommeedhaaf qophaa'u waan of eeggachuun isaa barbaachisu hundumaarraa maal isaa godha jedha. Of eeggata jedha miti. Tole. Warri kowaasii taphatanii warri ispoortii adda addaa hojjetanii obboloota koo waan argan hin nyaatan. Nyaata filatamaa kan isaan nyaatan. Waan ispeeshaalii maal wajjin wal qabata nyaanni isaan nyaatan. Ataakiltii isa kuduraaf muduraa jennu kana jechuudha. Kana nyaatu dhugaatii nama macheessu hin dhuganii. Hin dhugan. Iddoo argan hin bulan. Uffata argan hin uffatan. Uffata maaliif qofa uffatu? Uffata ispoortiidhaaf ta'u uffatu. Nyaata ispoortiidhaaf ta'u nyaatu. Dhugaatii ispoortiidhaaf ta'u dhugu. Bishaan. Iddoo arganii dhaqan. Maaliidhaaf isin fakkaatu? Dorgommee qabu kaa. Aniif isinoo isa samiitiif. Wanna nyaannu irratti, waan uffannu irratti, waan dhunnu irratti, of eeggannaa gochuun irraan eeggamu laata? Obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru. Isaan gonfoo baduu argachuudhaaf kana godhu. Aniif isin garuu gonfoo maal hin taane isa hin coollagne isa hin banne argachuudhaaf dorgomna waan ta'eef. 26 anis akkuma kanatti akeeka koo bira ga'uudhaaf maal ta'a jedha. Nan fiigaa.
waan hundumaatti of qabeen bu'aa waan naaf ta'u hundumaa ofirraa dhaabeen utuma argachuun naaf qajeelaa ta'uu isa dhaabeen fiigicha koo fiigaa. Anaaf waan koo wangeela lallabuudha. Anaa miti kan of waame isatu na waame waan ta'eef. Abuuttuu koos akka nama akeeka isa bira akeeka isaa dhabee qilleensa rukutuu hin ta'u jedha. 27 irratti an warra kaan dorgommeetti waamee ofii kootii akkan keessaa hin hambifamnetti dhagni kootti baree waan itti dhufu hundumaa akka danda'u haleeleen akka abboomamus gochuun anaaf ta'a jedha. Dhagna koo qabee haleeleen waa itti baree karaa sanirra maal akkanan goone akkanan kaachifne. Obboloota koo of qabnee gonfoota nuuf qophaa'e is dorgommee fiiganii moo'an. Namoota biraa ilaaluudhaan miti baay'ee dorgommeen kun wanti namatti tolu nama ilaalaa fiiganii miti fuulduratti xiyyeeffatu. Galma san qofa especially bilbilli yoo bilbilame akkamitti fiigu sa'aatii ofii ilaalaa galma san irratti xiyyeeffatanii fiigu miti. Obboloota koo bilbilli bilbilameera amma fiigicha dhumaa fiigaarra sarara dhumaarra jirra hundi kennayyuu qilleensi golee arfanii gadhiifamaa deemaara. Kanaaf beelli waraanni dhibeen qoricha hin qabne addunyaatti wanti gadhiifamaa deemaaruuf ergamoonni golee arfanii qilleensa maal godhaa deemaaru suutaan gadhiisaa jedhaaru. Dhumarratti xoofoon araarri waaqayyoo itti makamne gadhiifama jechuudha. Amma waa hundumaa keessa maaltu jira? Araara waaqayyootu jira. Kanaaf obboloota koo dorgommeessa dhumaa akka fiinu wangeelessa dhumaa akka lallabnu hunduma kennayyuu waaqayyoon waa gargaaru. Meen eebbifamaa waaqayyoon hunduma keessa nuu sinaa